السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم درتن هردفتني مريمة علي. أكم نجا كسني النجا هي الحمد لله سنين جدا. أكم سن نجا لم تيجي جباتو أنا والله الحمد لله نجا هي سنين جدا. والكاب بالنجرة باي والكاب بالنجرة sakara itan garo himbeku warren dura baddani jarra dati commentina afasnin jada baye sin barbada jira asdiya dan sin jada riyoni kan ko won utige sanuyo baye sin jalada utige sanu baye sin kabaja wallahi ubadu bacho yaw baye tokko yani yero busy taame babada mamati walrka akasi እና ኢንሻአላህ ቢዙማ ሂሳባኔ ወለርጉ ደንደኛ ስሪቲ ወሊፍ ዳወቹ ደንደኛ ቪዲዮ ወሊስኒን ጀዳ ቦሌወንኮ እና ወርሞ ማቲኪ የናፍንታኔ ኮታ መሪማ አሊት ደበለማቲ ሰብስክራይቢ ላይክ ሼሪ ኮሜንቲ ዋንዶ ጎንጎር ጅራቲ ኮሜንቲያን አጎዳቲ ና በሬሳ ስኒን ጀዳ Gumatti baay'ee wal kababannee jirra. Maaf akka ta'e garuu hin barre aniyyuu baay'ee na ajaa'ibe akkamitti akkana akka wal kababannee isiniin jedha riyoonni kan koo annagaa kiyya alhamdulillah akkam isin jajjabaattu dalagaan aafiyaan iidiin illee akkamii warri amma ijoolleen tokko warri mana ijaazaa jirtan ammallee iidii keessan baane nuti qaasa keessa bani idii keessa na idii keessa nuti baane jirra warri mana ijaazaa jirtan ijoolleen chaansii qabdan jechuudha. Annaa akkasii isiniin jedha. Annaa warri immoo amantaa biraa fudhatan illee ashamaa akkam jirtanii fayyaa keessanii jirtu isiniin jedhee jira. Kottaa meemii na jajjabeessaa irraa. والله والكاب بالنجرة ولا جبي سنو سريت سنين جراري ونكمكو فيديو ولي حاجتي ولي فلالي ساعتي لكنوف قلت أرجعتول نجرا متي بقى تم تكينه تولي قال لي بس دقيقة فوق عشان أكاس يروحين جرا ولي كينه وتولي داون تول ولي قلت الآن حاجتي وهي ساعتي كينه لينو في ده عادي ما بقى نجرا متي وليف إلى لا يودم نو ساعتين لأنه في إداء ناقروا أممو والكايس ففتاني ذرة إن ففتايناتي أسدد ديبيان سنين جرا أن مريمان ألي سنين جرتي أصناف كتاشي ناكس سنين جرا نا ما جتشو البادي تاني هرا واي مالي سلاغر سيسو especially our shamarani TV يروي يقولون تنقبل إرفو ورئيران تندلنا شيء مالي في وران شمران فير تكون سني وان شمران فير في درفوان تأف ورئيرا مونا تندلنا سنين درا سني في سمو يا وانت تسري في سنتا شمراني في سنتا ومراكم قبو إننا keessattuu immoo yaa shamarranii yeroo baay'ee beetanii meeshaa arabaa kana dhiqnaa harki keenya nu dura badaa wallahi ninja akka ta'e tarkii baay'ee tokko nu dura badee ture maaf akka ta'e garuu hin beekuun bakka meeshaalee baay'ee dhiqullee hin qabwani ninni qaggan yaani harki keenya bishaaniin fakkaatu ammas xiqqoo niqa amma man tokko meeshaan baay'ee tasarriitti naa mana kiyya immoo yaa maatiinis baay'ee waan hin jirreef garuu harki kiyya ammas waan bishaan qabu harki kiyya na dura badee ture baay'ee tokko bakka jechuudha baay'ee na dura jijjiiramee ture dura gaafa inni jalqabamaa jiraatan dhufu maatiillee hin qaban warra caalaa bakkeedha nyaanna bakkeedha fidanii bilchaataa jechuudha gaafa kaan immoo mana firashii deemna achiis illee finnee dhufna waan akkasii meeshaa dhiquun kunillee natti hin baay'atu harki kiyya baay'ee tokko gaarii ture jechuudha. Wanti dura bade hin jiru jechuudha yeroo sana
እና አማገሩ በከበከት ሲሙ ፈኒ ሳሙናን ብየ ከናለ ሀርከ ኬሰን ሂምበሌሰ ብየ አረባ ከነቲ ቹላ ሀርካ ዮ ፈተሚጭተ ነው ቱማ ገሳላን ጅሮ ቹማ ማሽኒን ጅሮ ኡffata keessattuu uffata daa'immanii kana uffata daa'imman xiqqishoo jirti kan si maashiniitiin ammoo harkaan immoo cabeettanii saamunaan kun baay'ee tokko harka kiyya balleessee ture saamunaan daa'immaa akkam akka ta'e hin beeku beektanii innaa baay'ee tokko bakka yoo akkas ilaalu harka mana manatti fakkaachuu dide wallaahi innaa yaani amma bakki uffata uffatu kuni gaariidha jijjiirama bareedaa isaati jira amma kan badi maayinni irra keessoo kanaati beektanii gurraacha jechuudha yaa'u gurraachummaa jechuun yaani uumaa keessanii yoo akkuma qaamni keessa wal fakkaateen yoo gurraacha uumaa rakkoo hin qabu gin bakki tokko addaatee bakki tokko gurraacha magaala'ee bakki tokko immoo gurraacha yoo ta'e jechuudha inni rakkoo saamunaa rakkoo jira miti rakkoo keemikaala adda addaa yeroo uffataaf fayyadamnu waan akkasii akka keenya miidhuu danda'a jechuudha beektanii innaa yeroo baay'ee bakka keessattuu warri uffata harkaan miiccitan harka keessan bakka tasa malee intana isin ta'a isin goggoguu danda'a tasa malee jechuudha warri immoo ammas meeshaa kun yeroo baay'ate keessattuu meeshaa yeroo dhiqxanu kan akka maraqii waan adda addaa kun jechuudha harka keenyatti ni qabata nama yeroo ni meeshaa dhiqeessu yeroo uffata miiccus gwaantii yoo tokko yoon fayyadamu jechuudha bakka gwaantii dhuma yeroo adda addaa kana shunkurtaa kanas kattafu jechuudha gwaantiin fayyadamu akkuma kiyyaan kattafe wajjedha naa waan akkasii irratti jechuudha harka keenya immoo rakkoo wayii keessa galuu danda'a kan shunkurtaa waan gaduma shunkurtaa immoo rakkoo hin qabu garuu kan rakkoo qabu waan akka saamunaa kanatu bakka harka namaa balleessas ni jedha innaa dabalataan immoo kireemii fuula keessanitti jechuudha waan gatii guddaa miti fuula kan keessan halkan saamunaan dhiqattanii kan isin dibattanii bultanii ganama furaa dhiqattan jechuudha beektanii hundi keessan yoo kireemittis isiniifan dhiyeessa waan inni nama isin dhiyeessu fuulaafis hin ta'a harkaafis hin ta'a miilaafis hin ta'a baay'ee gaariidha kan daa'immaati daa'immanis illee hin ta'a innaa baay'ee tokko gaariidha erga hin dibachuu eegalee biyyaans baatii tokko Fo'ee waan akkasii gahee jira amma garuu harka kiyya baay'ee tokko jijjiirraa qaba beektanii garuu kun keessoo maal tokko yoo naan taane mastaanan keessoo tun taane irra keessoo kanaaf nu duraa badee bakka kana jechuudha naaf akka kun baay'ee tokko bakka ninja akka kana kaameeraa keessatti ilaalamutti intanaa jechuu danda'a baay'ee tokko nu duraa badee ture garuu amma immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin bakka kireemiin gosa gosaatti fayyadee fakkeenyaaf kireemiin kunis illee gaarii jedhanii kireemii 21 kan jedhu kuni gaarii jedhanii garuu fayyadamees na didee durattis ni fayyadamaa garuu naaf ta'uu dide bakka waan isin dhibu kunis illee naaf ta'uu dide kireemii baay'ee bibbitaa ture garuu naaf hin taane kireemii kan biraa garuu xumuree jira warra kaan jechuudha innaa vaaziliin tokko isin agarsiisa vaaziliin harka keessaniif fuula keessan balleessu jechuudha garuu yeroo itti barreeffamee jiru wanni kun akka kiyyaatti jechuudha al tokko yeroo harka keenyatti normaalii dibachuu yoo dhiisne gaarii natti fakkaata an bakka intanaa sana meeshaalee dhiqee uffatas illee miicee waan jedhee ala xuulii nama bakka vaaziliinii kana fayyadama jechuudha garuu bakka saamunaa sanaa wal qabatee jechuudha keemikaala saamunaa sanaatiin wal qabatee vaaziliiniin kun jechuudha kana baay'een qaba baay'een dibadha bakka vaaziliinii kana sirrumatti jechuudha harka kiyyaaf garuu bakka seeraan gurraacha'ee bakka harkuma namaa hin fakkaatu waan isin dhibu waan isin ajaa'iboo wanaaf hin tamachaane yeroo qorraa minaamni garuu akka libbistikiitti fayyadamuu dandeenya isiniin jedha ይውላችሁ ውዶች የኦሮምኛ ለማሰሙት ማለት ነው እኔ ብዙም ጊዜ ማለት ነው እቃ አጥባለሁ ማለትም ሁላችንም እቃ እናጥባለን በርግጥ አንዳንድ እጅ አደጋ ይመስላል አደጋ የማይችላል እኔ አሁን የሆነች ህፃን ልጅ አለች የሷን ልብስ ማሽን ውስጥ አይታጠብም ምክንያቱም በቃ ሽንታ ምናምን ስለ ልብሷን ስለሚነካ ማለት ነው እና
ሴትዬ የእሷን በማሽን እንድላጥብ አትፈቅድልኝም እና ስለዚህ የእሷን ልብስ እንዳለ በቃ የ3 ቀን የ4 ቀን እንደዚህ አንድ ላይ አከማችቼ ማለት ነው በእጅ ነው የሚያጥበው። ገባችሁ? እና በዛን ሰዓት ሳሙናው ኬሚካል አለው መሰለኝ እኔ እንጃ። በቃ እጄን በጣም አበላሸብኝ ከመጠን በላይ ማለት ነው። በቃ ብታዩት እዚህ ጋር ያለው እጄና እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄና ይሄ እዚህ ጋር ምንም ነገር አንድ አይደለም። በጣም በቃ ጥቁር ብሎ በጣም ከለሩ በጣም የሚያስጠላ ሆነ እና ልብሱን አጥቤ ስጨርስም እኔ የምጠቀመው ቫዝሊን ነበረ። ይሄንን ማለት ነው እቃ አጥቤ ስጨርስ እጃችን የሆነ እንትን እቃም አጥበን ወይ ልብስ አጥበን ስናበቃ ማለት ነው እጃችን የሆነ ነገር የሆነ ድረቅ ይላል። ገባችሁ? እና በዛን ሰዓት በቃ እኔ 24 ሰዓት ሳይሆን በቃ ሁሌ ወደ ክላስ ስመጣ እጄን ሳይ በቃ ይሄን ቫዝሊን ነው የምጠቀመው ይሄኛው ማለት ነው። እና ግን ለአንዳንዶቹ በጣም ማረፍ ነው። እኔን ግን አልተስማማኝም። ብቻ አንዳንዴ ለከንፈሬ ምናምን ከንፈሬ እንደዚህ ደረቅ ሲል ለከንፈሬ እጠቀማለሁ፣ ለቅንድቤም እጠቀማለሁ። አሪፍ ነው ለዚህ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ ግን በብዛት ይጠቀማሉ። እኔን ግን በቃ እጅም ሆነ ፊት ላይ አልቀባም። በርግጥ ፊት ላይ ቫዝሊን አልቀባም እና ስለዚህ አልተስማማኝም ይሄ ቫዝሊን ማለት ነው። እና ከመገርማችሁ በጣም ደስ የሚል በጣም የሚመች ቫዝሊን ገዝታችሁ ተጠቀሙት። በጣም ለውጡን አይቻለሁ። እኔ ለውጡን አይቼበት ነው። እኔ አንድ ነገር ሲያመጣ ራሴ ላይ ሞክሬ ከዛ በኋላ ወደ እናንተ ነው የሚያመጣ ማለት ነው። እና አሁን ቫዝሊኑን ላሳያችሁ። ትወዱታላችሁ። ለእጅም ይሆናል፣ ለፊታችንም ማታ ማታ ተቀብተን ለማደርም ይሆናል። በቃ አይደለ ለእግራችንም በቃ በጣም ማረፍ ነው። በጣም ማረፍ ነው ቫዝሊኑ ማለት ነው። እና አያለሁ ግን ሱፐር ማርኬት ምናምን ሲሄድ ቫዝሊኑን አያለሁ ግን ትኩር ብዬ እሱን አልገዛም። ለምን እንደሆነ ግን አላውቅም። እኔ በቃ ሱፐር ማርኬት ሲሄድ ይሄን ራሱ ነው የሚያመጣ። ወላሂ ይሄንን ነው የሚያመጣ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቫዝሊን ግን መጨረሻ ላይ እንዳጋጣሚ እስኪ ልሞክረው ብዬ በቃ ለእጄ በጣም ተበላሽቶብኝ አሁን ይሄን ቫዝሊን ገዛው ማለት ነው። ይሄንን ታውቁታላችሁ እንደምታዩት ነው። ዋጋውም ውድ አይደለም። በኩዌት ማለት ነው። ትሰሚያ ነው። በኩዌት ትሰሚያ ነው። ይታያችኋል። 1 ዲናር ራሱ አልሞላም ማለት ነው። እና ሌላ ሀገር የምትኖሩትም ያው ይኖራል። ብዙም ቦታ ብዙ ሀገር አለ። እና ይሄ ቫዝሊን ማለት ነው ይኸውት ለህፃናት ይሆናል፣ ለእጃችን እንደዛውም ለእግራችን፣ ለፊታችን እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው ከሚላችሁ እኔ እንጃ ምን ልበላችሁ። ወላሂ ላዝም በጣም አሪፍ ነው። እና ይሄንን ቫዝሊን ማለት ነው ልብስ በእጃችሁ የምታጥቡት ልጆች ልብሱን ስታበቁት አጥባችሁ ስትጨርሱት ቫዝሊኑን ተቀቡት። እጃችሁ ላይ በደንብ መሳጅ አድርጉና እሽት አድርጋችሁት ተጠቀሙ። ለእግራችሁም ማታም ለፊታችሁ እንደዚህ ተቀብታችሁ ምናምን ለማደር በጣም አሪፍ ነው እላችኋለሁ። እኔ በጣም ተመችቶኛል እና ገዝታችሁ ተጠቀሙት እላችኋለሁ ውዶቼ። እኔ ለውጡን ስላየሁበት ነው እና በጣም አሪፍ ነው እላችኋለሁ። እና ሞክሩት። ከሞከራችሁት በጣም አሪፍ ነው። እና ውዶቼ ጆሊሄኛ አሁን ደግሞ በኦሮምኛ ማለት ነው። እና ቫዝሊን ኮኒ ወላሂ ባየ ጋሪዳ ባየ ሸጋደ ስኒን ጅላ ወሪ harka keessaniin huccuu miicitanii warroonni meeshaa madaamii akkas miicitanii jettanu ቫዝሊን ካላላ daa'imaaf illee ta'a, harka keenyaafin ta'a, miila keenyaafin ta'a, fuula keenyaafin ta'a. በቃ አከን isinitti olitti jechuudha ባየ ጋር ስኒን ጅላ ይኸው እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ አካስ ጎዳቴ
baadiriin kuni akka biyya Kuwaititti tisamiyaadha. Tisamiyaan jechuun yaadni dinaara tokko hin geenye jechuudha. Dubaayis illee ni jira, warri Saawudii jirtanullee, warri Beeruutiin jirtanullee, warri Bahariiniin jirtanullee baadiriin kun eessayyuu ni jira. Maqaan isaanii kunuuti dubbisachuu dandeessu. በጣም አሪፍ ነው። akkuma isinitti mul'atu kana guddaadha qodaansaas xiqqaansaas jira. Kan kana caalus jira, kan kana gadiis jira beektanii. Innaa ani amma ergan bitee jechuudha. Baatii tokko waan akkasii ga'ee jira la. Akkuma isinitti argaa jirtanu baay'ee tokko gaarii isin jira. Amma dibadhee ka'ee shawaariidha bahee. Innaa baay'ee gaariidha. Bitaatii itti fayyadamaa isin jedha ijoollee kiyya. Fuula keessaniifis baay'ee gaariidha. Fuula keessan dibattanii halkan fakkeenyaaf yeroo dalagaa xumurtan fuula keessa saamunaan dhiqattanii kanallee harka keessan miila keessan dibattanii jechuudha. Ganama saamunaan ofirraa dhiqattanii kireemii biraa fayyadamuu dandeessanii. Innaa kan biraa immoo ammas kan fuula immoo isinii fidaa mallee anaaf jechuudha. Ana baay'ee na tasmaamee jira waan ta'eef waan na tasmaamee isinii fidaa beektanii asirratti. Kireemiin kun Nivea jedhamti. Kireemiin kun Nivea jedhamti. Guddaan isaallee jira, xiqqaan isaallee jira. Masiin kun xiqqoo siite saantima 415 nan bite xiqqoodha yaani nusa diinaaraati jechuudha. Nusa diinaara. Warri biyya Kuwait keessa jirtan nusa diinaaraati. Innaa kun immoo jechuudha. Ana baay'ee tokko na tasmaamee jira ammas fuula kiyyaaf. Fuula kiyyaaf isheen kun kireemii kana halkan yeroo ciisu kaatan jechuudha. Fuula keessan saamunaan dhiqattanii dalagaa xumurtanii kana fuula keessanitti dibattaniitu masaaja gootanii kunis harkaafis hin ta'a miilaafis hin ta'a homaa rakkoo hin qabu. Garuu immoo warri qusachuu barbaadanii miksii godhaa akka kiyyaa jechuudha. Kan harka keessanii miila keessanitti dibattaniitu halkan kan immoo halkan fuula keessanitti dibattanii jechuudha. Baay'ee isin barbaachisu xiqqoo mashii fuutanii akka dibattanii amma yoo suban dibadhee ka'ee halkan waan ta'eef inna baay'ee tokko gaariidha kuni isiniin jedha. Kireemii biraan nu barbaachisu guyyaas dibachuu dandeenya garuu guyyaa hin dibanne hin danda'ama. Kan immoo guyyaa fayyadamu isinitti agarsiisa ammas. Har'a guyyaa kireemaati waan ta'eef kunis immoo Nivea dhuma. Nivea Softer jedha. Kunillee jechuudha. Intanaadhaaf moisturizing cream jira. Fuula keenyattis hin dibanna kana. Kana ganama dibadha fuula kiyyatti yeroo dalagaa seenu jedhee ganama fayyadamaan. Kana maaliif akka inni yeroo baay'ee naaf ga'uuf akkuma isinitti himee harka kiyyattis ni dibadha kun guddaadha. Baay'ee isin ga'a kuni. Kun qarshii tokkoo fi saantima 225 jechuudha diinaara. Innaa qaatan bite kana biyyaansi gara ji'a 3 waan akkasii ta'aa jira. Garuu amma xiqqoo keessa jirti. Maaliif fuula kiyya qofitti fayyadamu waan ta'eef jechuudha. Garuu kireemiin kun immoo kan harkaatis kan fuulatti dibatanudhas bakka hin jira miti. Face and hand beektanii kireemicha jechuudha. Innas lamaanittu fuula keessanitti harka keessanittis bakka hin jira miti qaama keessanitti dibattanii jechuudha. Wama rakkoo hin qabu kuni dhiqannaa illee isin barbaachisu dhiqattanii ganama jechuudha. Ganama dhiqattanii hin dibattanii kalaasanumaan hojii seentanii isiniin jechuu barbaadatanii wannan amma seentaa agarsiise kun baay'ee gaariidha. Anaaf tasmaama'ee jira isiniin jedha. Bitaatii itti fayyadama. Kunis Nivea dhuma. Garuu qodaansa tokko miti. Kan halkanii fayyadama. Kan halkanii fayyadama. Kan immoo ganama fayyadama jechuudha. Ganama yeroo dalagaa seenu. Fakkeenyaaf yeroo tokko shawaarii illee galtanii fuulli keessan kan isin daalachaa'u ta'e kana dibattu jechuudha. Anammaa fakkeenyaaf ganama dibadhee yookaan asirrii irratti shawaarii fudhadhatee deebi'ee illee kanuma dibadha. Kun immoo halkan qofitti dibadha. Guyyaa soo dibattan homaa rakkoo hin qabu. Waan nama miidhee yookaan yoo dhiistanii fuulli keenya waan badu miti jechuudha. Innaa kireemii wayii onlaayinii irraa orderii godhee ture qodaa isaa garuu hin qabu. Qaatan dhiisee kireemiin suni yoo argitan jechuudha. Baay'ee tokko isin addeessaa wallaaltanu maqaan isaa skin light jedhama.
اسكي لايت اما وري فايده ما جرتن غيرو ككيه ابا كريمي سنه نينجلا كريمي فولاتي يروت القبا دبدو باي توك بقى يعني باي سيمبريتشا اديسيچو والله كالري كان كيسن جيري ما شاء الله باي توك سيمبريتشا غيرو ويا لما ويا سديف يو فراد ابدن fuula keessan balleessaa isiniin jedha gama kiyyaan irra garuu kireemicha isaanii fayyadaman ture kireemiin sun baay'ee tokko hin bareecha bakka addeessee fuula keessan fuula daa'imaa isin godhee jechuudha sirriitti bakka qaamni keessan muluu fuulatti dibattanii gin harki keessan illee fuulli kan keessan bakka maal jedhanii fuula daa'imaa aduu keessa yoo baatan akka nama ijoollee arabaa beektaniimi maddiin keessan boqoon keessan kun diddiimatee jechuudha akka malee bareeda garuu tokkoffaa Itoophiyaa hin jiru Itoophiyaa galee ture utuu Itoophiyaa jiraate uummata kun qabu yaw fuula keenyarraa wanti caalee hin jiru hin binne dibanna maaliif yaw nu shamarran yeroo hundaayyuu babbareedina barbaanna waan ta'eef hin dibanna garuu Itoophiyaa galee guyyaa 3 utuu hin dibatiin of ilaala jedhee ofirra dhaabe maaliif halkan yeroo hundaayyuu ni dibadha jettanu kireemii sana halkan yeroo hundaayyuu dibadhu bakka sirriitti bakka intini gogaa keessaa kan quncisee hin bareecha ninja bakka wanna tokkollee isin barbaachisu fuula kan keessatti dibachuudha gaayaa hidhii keessan illee isin dibessa beektani wantichi bakka waa tokkitti meekaappii isin barbaachisu kireemii sana dibattanii bultaan garuu fuula namaa immoo hin balleessaa እና akkasitti baay'ee tokko saqaayee jechuudha amma alhamdulillah ergan kireemicha dhiisee waggaa tokko bakka maal jedhe isintu fuula keenya dura balleessee bakka waan akka shiftaanitti baasee bakka ija kanarratti bakka maal jedhe isintu laali tokko nan balleessine amma alhamdulillah isa dhiisee waa hundayyuu dhiisee kireemii waa tokko kireemii uma tokko akkuma amma isin agarsiise warra kana malee jechuudha kana malee kireemii kamiyyuu ani hin fayyadamu isiniin jedha guddoche kireemicha skin light warra fayyadamtanu odoo dhaabdanii gaariidhaan isiniin jedha wallahi laazim garuu isin bareecha garuu utuu waan fakkeenyaaf Itoophiyaa jiraatee Itoophiyaadhaa qarshii xiqqashoodhaan binnee dibachuu dandeenya ta'eeti bargad jaartiin yoo dibatte ijoollee daa'ima fakkaatti garuu kireemichi suni wallahi ninja bakka baay'ee tokko na tasmammata turte garuu wal dhaabdan fuula keessan balleessaa wanda saarraa immoo isinin gorsaa isin bareecha warra dibataa jirtan of arguu dandeessanii garuu immoo rakkoo isin irraan gahaa fuula keessan balleessaa oduu dhaabdanii gaariidha bakka cinqamee waan hin godhu dhabee jechuudha bakka wallahi laazim waan hin godhu dhabee booda akkamitti na dhiisisinitti fakkaata fuulli kiyya shiftaadhu waan ta'e saamunaa kan maal jedhamti saamunaa ittiin godhan yoo as jirtanitti fakkaata saamunaa life boy saamunaa kan jedhu life boy kan itti fakkaata ayyaamee isintti agarsiisaati booda akka kireemii sanatti dhaabe jechuudha saamunaa kana bitadhee saamunaa kana fayyadamuun ture duraan saamunaa kana bitee jechuudha maayini maqaansaa coconut oil kan jedhu jira beektanii coconut oil san qodaa isaa hin qabu xumuree jira isallee online irraa akkas xollobee jechuudha isaa fi saamunaa kana dhiqadhee halkan utuu dibadhee bulu fuulli kan konaaf sirraahee kireemiin sun fuulan duraa balleessee ture isiniin jedhaa guddochee annaa waan dhaggeeffattanii galatoomaa isiniin jedhaa viidiyoo kiyya naaf ilaalaa naaf daawwadhaa warri immoo subscribe nan goone subscribe maatii naaf ta'a isiniin jedhaa wala jajjabeessinu wala guddisnu wal malee maal qabna እና አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይክ ኮሜንት ጻፉልኝ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ እና አበረታቱኝ እላችኋለሁ ውዶቼ እና ብቻ አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር እንደዛ አድርጉኝ እሺ እወዳችኋለሁ ባይ ባይ